SP challenger fayyadamaa waan qabdan immoo jechuudha. Galatoomaa ulfaadha hundumtuu. Mallattoo tiktookii fayyadamaa switch challengein akka dhufuuf jechuudha. Wanta akka gilaaviin hin jiru yoo switch challengein dhufne nan kaasa akkasi. Banamutti dabiliin giiftii guddaan gadhiisiin hagaa. Dabiliin baname amma waan qabdan fayyadamaa hundi keessanuu jechuudha. Waan qabdan amma kanarratti waan qabdan gaa'isutu dabiliin hin dhumin waan qabdan hundi keessa waan qabdan dabiliin utuu hin dhumin jechuudha. Itti muddaa waan qabdan itti muddaa bira keenya waan nuti jiran waan qabdan hundi timing irratti yoo dandeessan jabaadhaa no waan leenca sadiin nu dura jiran. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Itti muddaa. Timing irratti yoo dandeessan. Ay, kamu kan. Baay'ee garaagarummaa hin qabnu turre garuu baay'ee hin qabnu waanuma leenca sadiin nu dura jiraniin. Galatooma faamilii kee hundi keessanuu ulfaadhaa. Galata qabdan. Okay. Galatooma ulfaadhaa hundumtuu. Baay'ee galatooma. Galatooma hundi keessanuu baay'ee galatooma. Waan dandeessan gootaniittu baay'ee.
ኮንግራቱሌሽን ብሮ። galatooma hundumtuu ulfaadha. Baay'een keessan waan dandeessan gootanii jirtanii. Mul'ata Samiraa Sinaaf Rabbarraa Afraan waliin Afrikaa B43 Furtuu Birraa Poolisii Eliyaas Faamiyaa Qalbeessaa hundi keessan galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas warri habaaboo tokkoon taabtaabiidhaan na bira dhaabbattan hundi keessanuu baay'ee isaa galatooma. Ulfaadha hundumtuu. Gasti wal na harkisaan jiru nama.